ናቸው ብዬ ቄራ ወስጄ እረዱልኝ ናቸው። አሁን ወዲሽ አስሞልዲ ቢ ከፍት ማይ ወልፍ ልኩ ከፍት የኔ ቆንጆ አንቺ ቢ አሁን ቢ ወይ ከፍት ስለሆንሽ እንደ ከፍት ነው የምታስቢው። ወይ እግዚአብሔር ከፍት ስለሆንሽ እንደ ከፍት ነው። አሁን ደግሞ ቄራ መወሰድ አለባት እቺ ልጅ። አዲስ አበባ ያለሽው እመጣለሁ ቄራ ወስድሻለሁ። ከፍት ናት። ምንድነው አዲስ አበባ ማለት ነው? የት ነው አዲስ አበባ? ትግሬላ አዲስ አበባ የት ነው አዲስ አበባ? አዲስ አበባ የማንም የሁሉ ብሔረ ብሔረሰብ እንደ ፍላጎት የሚሆኑባት ሀገር። ፊንፊኔ በይ እስቲ አንድ ጊዜ ፊንፊኔ በይ። ፊንፊኔ ያልሆነ ፊንፊኔ እላለሁ። ፊንፊኔ በይ። ፊንፊኔ አዲስ አበባ የብሔር ብሔረሰቦች ሸገር ፊንፊኔ በይ። የአቢቹ ሀገር እንዳንቺ ያለ አስተሳሰብ ደንቆሮ አስተሳሰብ እናንተ አሁን ፊንፊኔ ካላችሁ በሰላም ትኖራችሁ እኮ። አሁን ፊንፊኔ የብሔር ብሔረሰብ ነው። የእናንተም የፋኖም የሁሉም አዲስ አበባ ሸገር ነው የማውቀው እኔ። ሸገር አዲስ አበባ ማይላ I swear to God this is never ባይዘው እኔ እንደዚህ የፈራሁሽ ነው የምበላ ያለሁት። ያው ጠግብ ያለውና ያው ነው ጭልኝ ቆሻሻ ከፍ ውጪ አንቺ እንሳ ጀዋርቲ ድበዱ አመጉበቲ መቃ ጀዋርቲ ድበዱ መቃ ጀዋሪ ጅኒኑ መቃ ጀዋሪ ጊዜ ያ ጀዋር መቃ ትሮፍቴ ዋ የት ጅኒኑ እዩ ጊዜ መቃ ጀዋሪ ትሮፍቴ ጅኒኑ እይቲ እናንተ ጊዜ አምቢ መቃ ጀዋሪ ዶፍቱ ከና መቃ ቢይ ዶፍቱ ከና እንደንደው ችግር ይዳበር ጊዜ አማራ ፊት ጊዜ መቃ ዶፍቱ እንደንደው ወፊ ጊዜ ካን ረገጥ ነጎዳ ችግር ወላሂ ችግር ራኮፍ ችግር undu kenya sabona giftara taate sil dabarsine kennu qabnu mal taatan innante wallahi dabarsine kennu qabnu wame kal makara me kesa asallafni asfinne diga qeerro kuma tama itti cafacafanne asinne bar dabarsine kennu yo jawar bakkasan imbune abiyman bulchu qaba rakon qab atiya yo biyati illee akka tasagara biyalle deebine afaan oromootiin illee waatti himanneetiin jenne atiya kama kenna kana wayya yom afaan oromootiin illee waatti haasafanne waatti himanne waatti haasayanne jenne isuma kana wayya amma gize mallas zeenawi ana mootuma mallas zeenawi tuma beeka galgal radio wayti tu jira faazari cadisa me cadisa namicha zeena dabarsa jira cadisa bala ana maarifa kana gamma beeku kana beeku bala gizeen jedha wata kanago malaka jedharu malaka dabarsa jiru faazarin taa'ee buqqee kana hooqata sa'aatiin lama taanan galgal quban qaban gizee sa'aatiin tokko ta'ee kamishito ahun andi sa'aat jettere wonno radiyon so afaan oromoo sagantaan afaan oromoo eegaliyan gammade amma abiyyi gizee gizeen afaan oromootiin haasa'u nan dhageeffadha. Takka mootummaan afaan oromootiin nu dubbate hin jiru. 4 kiiloo keessa taa'e. Amma ka warra jawaar mataa lafa ganna deebisuun. Dhugamaa bar 4 kiiloo keessa taa'e mootummaan afaan oromootiin nu dubbate jira hin jiru bar. Maayikii qabatee afaan oromootiin nu dubbate hin jiru. Kanaafuu yeroo mootummaan 4 kiiloo keessa taa'e afaan oromoo nu dubbataa jiru kanatti yoo obboleessi isaa dhufee aangoo hin qabanne wanno man nu haa taa'u abiyyi man nu haa taa'u rakkoon qabu abiyyi man haa taa'u malee amarri aangoo haa qabattu hin jedhu du'ee bada malee amarri aangoo qabannaan inshallah meexicha keessa sibiilaan uffirii nu guurti wallahi akka nama firii mukaa yookaan ammoo wannoodha wanne godheetiin wayitti qabee wayitti buuseetiin fideetiin da'oo ofitti dhaabatu akkasitti nu guurte amarreen goora deebinaan amarre dirraashi nu balleessiti dirraashi
Amarri angorra deebinan Oromoon tokko hin taati amarri gin angorra deebinan ol saqqaltee nu jala qamaati. Oromoon amma warri Arsii Jimmaa maali Wallaggaa maali Shawaa jedhu kunniin gaafas tokko hin ta'a. Eka sun tokko hin ta'a. Garuu osoo Abiyyiin ta'eeti waa hedduu balleessee achirraa bu'a. Yoo bu'uudhi yaadde jechuun waa balleessee bu'a. Malee zim jedheen bu'a. Garaa gubee. Garuu Oromoo kana qabachuu isaa wayyaa Abiyyi bar. Oromoo madaggafuuf garuu Oromoo kana qabachuu isaa wayya malee. Oma fedhallee osoo ta'eeti osoo inshaallah waan qabeenya Finfinneen qabdu hunda guuree Gondarii galchee Amarri hin jajettu. Gatima Oromoo ta'eef jibbiti bakka. Oromoo mama gatii ta'eef waan qabeenya Finfinneen qabdu Oromiyyaan qabdu san hunda fe'ee osoo Gondarii galchee jedhee Finfinneen maanuuta Amaaraat osoo jedheeti inuma namantu inuma hin jaalattu. Gatima Oromoo ta'eef jechuudha. Rakkoo dhaabara. Garuu absoo ani akka kiyyatti akka asaba kootiitti abbichuun osoo gara keenya kanas jallisee natti tola. Anam osoo mootummaa ta'e tokkoffaa Arsii ispaattii galcha keessattuu ganda kiyya Arsii keessallee ganda kiyya jechuudha kofale. Kofale ispaattiin galchaa. Ammallee karaa fakkii goobeessan akka jirtuun ispaattiin godha. Hanga ganda keessa balbala faazirii kiyyaa jala. Ispalti galcha. Osoo mootummaa na godhan immoo osoo aangoo wayituu qabaadhee dhugaa rabbii isiniin jedhu hanga balbala warra keenyaa bakka isaan ta'anii ispaltii achirraa gad eegala. Achirraa jechuudha. Waa hunda waan eegalu hunda kofalirraa eegala. Yoo bishaan galchuu ta'e kofalirraa. Yoo ispaltii galchuu ta'e biyyatiyya kofalirraa. Yoo mana barumsaa ijaaruu ta'e kofalirraa. Yoo mana yaalaa ijaaruu ta'e kofalirraa. Waa hunda kofal irraa eegala. Magaalaa tiyya irra. Warra Dr. Asli magaalaa Itaayyaahoo warri Jimmaa kanaaf ala adda Abiyyi gargaaru oolu. Abiyyi ma Jimmaa maal godhee jira sijammir? Maal godheera Abiyyi akka Jimmaaf maal godheera addatti? Maal godheera Jimmaaf addatti Abiyyi? Oh, godhee hin jiru bar. Maqaa biyyichaati. Maqaa biyya Abiyyi. Maal godhee garuu ispaaltiin garaara jedhan akka dhagayeetti ispaaltiin dhagaye Jimmaan keessa ispaaltiin sirrii galaa jira jecha dhagaye. Ispaaltiin garaa jira waan ama makin inshallah darbiteetiin qoyin raggaxaa namti raggaxee baate. Anji seetiyoo lamin maxxaash anji ayit ምንም ማተረቢ ለምን መጣሽ አንቺ ሰድበሽ ወጣሽ እንደገና ትመልሳለሽ